dhaggeeffattoota warroonni shanan gadaatu bii akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenya jaalallee argachuun gammachuun isiniif haa baay'atu kabajamtoota keenya hundi keessan warroonni shanan gadaaf maamila taatan hundi keessan nanaa dhufu weelkaam isiniin jechuu jaaladha. Warroonni maamila keenya hin taane immoo maamila keenya taatanii guyyaa guyyaan viidiyoon keenya immoo akkasin bira ga'u warroonni barbaadan viidiyoo keenya dursinee yoo hojjenne akkasin bira ga'u barbaadan mallattoo bilbilaa godhatanii olii gochuun dagatiina viidiyoon keenya guyyaa guyyaan yoo hojjennu dursee isin bira ga'a jechuudha. Ga'a hundi keessan egaa guyyaa guyyaadhaan viidiyoo addaa chaanaalii kanarratti ni hojjenna. Hundi keessanis immoo waan hedduu akka argattan abdii guddaan qaba. Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hundi keessan warroonni biyya alaa biyya keessatti argamtan hundi keessan warroonni viidiyoo keenya hordofaa jirtan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa hundi keessanis immoo shanan gadaa suubiin egaa wantoota garaagaraa irratti barannee kan ofirra dabarree namoota fakkeenya ta'an waan ta'eef hundi keessan immoo shanan gadaa filannoon keessan shanan gadaa suubii akka ta'u abdii guddaan sin biraa qaba. Kanaaf egaa yuutuubii kanarratti wanti hojjennu egaa beekumsa dandeettii garaagaraa asirratti waliin ni qooddanna. Amma beeknu isinis immoo wanta argattan sana immoo irraa fudhattanii kan sin fayyadu qofa irraa fudhattanii hojiirra oolchuudha jechaadha. Kanaaf nutis egaa viidiyoon keenya guyyaa guyyaadhaan laayikii gochuu sinirratti eegama. Inni kaan koomentii nu barreessu. Koomentii jechuun immoo nuti immoo kan irraa barannu wanta sirreessuu qabnu kamiyyuu iddootti dogoggorre yoo jiraate hundi keessanuu akka irraa deebinu yookaan immoo wanta sirreessinu yoo jiraate nu barreessaa isiniin jechuu jaalannaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya amma gamanummaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti dabarra. Hundi keessan laayikii gochuudhaan eegala jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan qabannee isinii dhufnee yookaan immoo kan hin qabadhee isinii dhufee mata dureen viidiyoo keenya guyyaa har'aa abjuu yookaan diriim isa jennu sana waliin laalla jechuudha. Kanaaf egaa abjuu jechuun maal jechuudha? Warroonni kanaan dura beektanis jiraachuu dandeessu. Warroonni haaraanis immoo beekuu dandeessu jechaadha. Wanti tokko kanaan dura yoo beekne yoo irra deebi'ee fudhanne immoo wanta hedduu irraa argana. Egaa kanaan dura karaa biraa yookaan immoo barumsa garaagaraa irratti abjuu yookaan immoo diriim isa jennu sana barannee jira. Har'a immoo irra deebinaa jechuudha. Kanaaf egaa abjuu jechuun maal jechuudha? Abjuu jechuun isa nuti irriba keessa ceefnee yookaan immoo halkan ilaallu osoo hin ta'in abjuu jechuun gara fuulduraatti waan tokko kaayyeeffannee wanta sana yookaan immoo kaayyeeffannee kan bira ga'uu fi kan aarsaa hedduu fi yookaan immoo kan ittiin gara fuulduraatti hojjennee aarsaa kaffallee fi kan bira geenyu abjuu jedhama jechaadha yookaan diriim jedhama jechaadha. Abjuu jechuun karaa biraatiinis immoo namni tokko abjuu isaatiif aarsaa kaffalee yookaan immoo amma jiru sana irratti aarsaa irratti kaffalee gara fuulduraatti firii gaarii kan argamu yookaan immoo firii gaarii argamsiisu abjuu jedhama. Egaa abjuun maalii dhala namaa kamiyyuu yookaan immoo dhala namaa ta'ee kan abjuu hin qabne hin jiru jechaadha. Maaliif namni tokko abjuu qabdaa yoo jetteen qaba abjuun halkan yoo ciisan ilaalan yookaan immoo warroonni viidiyoo kana ilaaltanis abjuu jechuun halkan namoota biraa argeen ture yookaan immoo irriba keessa bareekanii maaliif nuti kanaan dura haala kanaan beekna waan ta'eef ekelee wajjiniin abjuu argeen ture ekeleetti abjuu hodheen ture jennee waliin ilaalla jecha maaliif kana beekna irra caalaan keenya. Garuu abjuu jechuun immoo dhala namaa ta'ee namni kamiyyuu abjuu mataa isaa danda'e ni qaba. Maaliif yookaan beekuu dandeenya yookaan beekuu dhiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf namni kamiyyuu abjuu ennaa jennu namni sun abjuu isaa sana achiivii godhee yookaan immoo abjuu sana keessatti immoo wanta barbaade gaafa bira ga'u abjuu isaa sana beeka jechaadha. Maaliif namni kamiyyuu namni dhalatee abjuu yookaan immoo diriimii dhabee jiru jechaadha. Maaliif abjuun kee guddaa gaafa ta'e abjuun kee yoo yaaddu jireenya kee keessatti gaafa yaaddu abjuu guddaa ekeleen bir abjuu guddaa qaba diriimii guddaa qaba gaafa jennu
Maaliif kaayyoo guddaa qaba namni sun hojjetee bakka barbaade tokko abjuun isaa gaafa guddaa ta'e namni sun achi ga'uudhaaf deema jechaadha. Kanaaf abjuu jechuun egaa isa ceefnee irriba keessa ceefnee dabarsinu osoo hin ta'in kan nuti waa tokko yaadnee halkanii guyyaa aarsaa irratti kaffallee wanta sana bira geenyu abjuu jedhama jechaadha. Egaa abjuun namoonni baay'een yoo ilaallu akkuma dura isinii kaase ciisnee warroonni kanaan dura ciisnee ilaallu jennee beekuu dandeenya. Garuu isa ta'uu hin ta'in kan nuti amma yeroo ammaa kana yeroo amma sadarkaa amma irra jiru irratti aarsaa irratti kaffallee biyyoota maaliif namoonni baay'een biyya tokkoo gara biyya tokkoo gaafa jijjiiramnu yookaan immoo kan aarsaa kaffalluuf maal galmaan ga'uuf abjuu keenya galmaan ga'uuf isa maaliif jijjiiramaa fi garuu abjuu keenya sana maal godhore achiivii gochuuf wanta barbaanne sana namni tokko waan tokko yaadee gaafa wanta sana bira ga'u wantoonni kun maal jedhamu abjuu jedhamu jechaadha. Kanaaf egaa nuti immoo fakkeenyaaf abjuu keenya sana erga beeknee booda fakkeenyaaf wanta tokko hojjennee amma bira geenyu sanatti yoo harkanii guyyaa aarsaa irratti kaffallee abjuu keenya sana bira gaafa achiivii goonummaa isaan kun maalinni abjuu jedhamu jecha taa'ee maaliif namni tokko gaafa abjuu isaa yookaan immoo wanta yaade bira gaafa ga'u waan tokko karoorsee gaafa bira ga'u inni sun maal jedhama abjuu jedhama jechaadha isaan kun. Kanaaf egaa nutis immoo abjuu keenya dabarree abjuun keenya immoo kana erga ta'e fakkeenyaaf diriimiin keenya erga beeknee booda immoo diriirii keenya sana immoo akkamitti achiivii goona. Fakkeenyaaf ati yoo bakka tokko gara bakka biraa deemtu yookaan kaayyoo kee sana galmaan ga'uuf abjuu kee sana galmaan ga'uuf abjuu kee gaafa galmaan geesse immoo fakkeenyaaf biyyoota biraa deemuu hin dandeessaa. Maaliif yeroo sana irratti ati garuu of jijjiiruuf deemtee wanta wayii dura yaaddee jirta jechaadha. Isaan kun maaliin abjuu jedhamu jechaadha. Yaaddee jirta ni deemta idda deemtee booda immoo fakkeenyaaf amma barbaadde si ga'uu yoo dhiise illee bakka amma tokko gargaartee gaafa argamtu maal godha abjuu keessana gimmaasha isaa achiivii gootee jira jechuudha. Kanaaf egaa abjuun egaa bu'aa bahii ni qaba. Maaliif abjuu keessana milkeessuudhaaf yookaan immoo bakka barbaadde sana ga'uudhaaf bu'aa bahii hedduu si gaafata jechaadha. Bu'aa bahii sana keessa immoo yoo dabartu ta'e bu'aa bahii hedduu keessa dabartee yoo bakka barbaadde sana geessu abjuu kee bira geesse jetta. Guddachuu dandeessaa waan barbaadde sana bira gaafa geesse wanta barbaadde sana immoo gaafa achiivii gootu maal kaayyoo kee sana bira geesse jechaadha. Ati fakkeenyaaf wantoonni garaagaraa chaalenjiin garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf gaafa ati kaayyoo keetti deemtu gaafa abjuu kee milkeessuuf deemtu wantoonni hedduun ni jiru. Bu'aa cii wantoonni garaagaraa ni jiru. Gaafa isa kana bu'aa cii sana keessatti yookaan immoo wanta sana galmaan ga'uu dhiiftee gaafa yookaan immoo jidduudhaan dadhabdee dhiiftu kaayyoo kee galmaan geesse yookaan immoo abjuu kee galmaan geesse otoo hin ta'in abjuu kee sana laaffistee yookaan kuftee jirta jechaadha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf namoonni abjuu guddaa qabna jennee yookaan immoo maqaa isaanii nuti waamnu warroota abjuu isaanii kaayyoo isaaniitiif aarsaa kaffalanii namoonni yoo abaaran hin dhaga'an. Maaliif diriimii isaanii yookaan immoo abjuun isaanii guddaa waanta ta'eef daandiin isaan deeman immoo dheeratus kaayyoo isaanii bira abjuu isaanii bira akka ga'an wanta beekaniif namoota hin dhaga'an jechaadha. Namoonni abjuu isaanii guddaa waan ta'e namoonni fakkeenyaaf abjuu isaaniitti amanan kaayyoo isaaniitti namoonni amanan namoota dhaga'an. Isaan kun maaliif namoota dhageenye yoo namoonni baay'een abjuu kee akka milkeessineef yookaan immoo gufuu akkasitti ta'an ni ta'u. Isaan kana immoo ati maal gochuu dandeessa ree? Kaayyoon keessun abjuun keessun guddaa waan ta'eef bira ga'uudhaaf ni deemta ni xaarta. Isaan kana dhaga'uu hin qabdu jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa namoonni baay'een abjuu qabdaa yoo jetteen abjuun galgalan warrootan jedhu. Kanaaf abjuu jechuun immoo akkuma dura isiniin jedhe kan wanta tokko yaadnee sammuu keenyaan yaadnee karoorsinee boru bakka kan sin duutaniifis kan jiraattaniif maalinni abjuu jedhama isaan kun jechuudha. Ati har'a kan duutuuf yookaan immoo kan jiraattuuf maalinni abjuu jedhama jechaadha. Isa kanarratti immoo namoonni
otoo kun ta'u warroon aarsaa kaffalanis ni jiru. Kaayyoo isaatiif abjuu isaatiif warroonni halkanii guyyaa osoo dheebotanii osoo beela'anii warroonni aarsaa kaffalan jiru. Kan ammoo gaafati abjuu keetiif yookaan immoo bu'aa ce'ii sana keessa darbuudhaaf gaafa tattaafattu maaliin wanti duubatti si deebisu jira. Kan si qabu jira. Akka ittiin deemne kan duubatti si gottatu jira. Isa kanaaf immoo kan si gottatu sana kan bira darbu nama si gottatu osoo hin ta'in siidha murteessaa. Ofii keetiin maal qabaachuu qabdanii abjuu cimaa yookaan immoo kan duubatti si hin deebisne qabaachuu qabda. Yoo kana qabaatte taate bakka barbaadillee ga'uu dandeessa. Iddoo barbaadillee ga'uu dandeessa. Jirama gaarii fiduu dandeessa. Ati ofii keetiif mataa keetiif abjuu cimaa yoo qabaatte namoota abjuu cimaa qaban yookaan immoo diriimii cimaa qaban hedduu horachuu dandeessa. Duuba keetti namooti baay'een maqaa keetiin jijjiiramuu danda'u, guddachuu danda'u, maatii bu'a qabeessa illee uummachuu ni dandeessa jechaadha. Kanaaf hundi keenya abjuu yookaan immoo diriimii cimaa ta'e itti fufiinsa yookaan immoo gara fuulduraatti diriimii guddaa qabaachuutu nurra jiraata. Sababiinsa abjuun waa'ee isaa dabarre jechaadha. Kanaaf nuti maal goonare abjuu keenyaaf abjuun keenya sun kan nuti itti duunuu fi kan ittiin jiraannu waan ta'eef maal gootare itti fufiinsaan abjuu keetiif kaayyoo cimaa qabaachuutu sirra jiraata. Yoo abjuu keetiif kaayyoo cimaa qabaatte ta'e iddoo guddaa ga'uu dandeessa. Namoonni baay'een si galateeffatu. Namoonni baay'een si hordofu. Namoonni baay'een si kabaju. Sababiin isaa maaliif? Ofii keetiif abjuu cimaa gaafa qabaattu. Laala namoonni ati teessee namoonni baay'een guddatan guyyaa guyyaadhaan ni haasofta. Namoonni baay'een iddoo akkanaa ga'an, namoonni baay'ee bakkee kana ga'an, namoonni baay'ee jijjiirama gaarii fidan jettee ni haasofta guyyaa guyyaadhaan. Namoonni kun namoota akkamii seeti? Namoota abjuu isaanii irratti aarsaa guddaa kaffalan, namoota abjuu isaaniitiif du'an, namoota abjuu isaaniitiif aarsaa illee guguddaa kaffalan maal jettu ati teessee maqaa isaanii waamta. Maaliif? Otoo ati guddachuu dandeessu, otoo ati jijjiiramuu, atis immoo akkuma isaanii garuu otoo abjuu cimaa qabaatte, otoo abjuu kaayyoo kee galmaan ga'u gara fuulduraatti si ceessu otoo qabaatte kan keessa akkasumatti waamamu. Sababiin isaa namoonni kaan isarra darbanii wanta achi ga'aniif jechaadha. Kanaaf nutis immoo maal gochuu ture? Yeroo hundaa abjuu cimaa itti fufiinsaan kaayyoo keenya galmaan kan nuu ga'u qabaachuutu nurra jiraata jechaadha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni shanan gadaa tuubii hundi keessan hundi keenya maaliif kaayyoo cimaa qabaannu itti fufiinsaan haa hojjennu. Abjuun keenya cimaa ta'u. Abjuu keenyaaf har'a abjuun keenya kan ittiin duunuu fi kan ittiin jiraannu erga ta'ee gara fuulduraatti abjuu keenya galmaan ga'uudhaaf jirama gaarii fiduudhaaf bakka teenyee kaanee abjuu keenyaaf hojjechuutu nurra jiraata. Abjuu keenyaaf aarsaa kaffaluutu nurra jiraata. Abjuu keenyaaf jijjiirama gaarii fiduutu nurra jiraata. Paashinii qabaachuutu nurra jiraata. Namoonni kaan jijjiiramanii iddoo guddaa ga'anii bakkee guddaa ga'anii isaan kun maaliif guddatan? Abjuun isaanii guddaa waanta ta'eef isaan abjuu isaanii xiqqeessanii ilaalu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een abjuu isaanii xiqqeessanii ilaalu. Maaliif? Of tuffachuudhaan jechaadha. Abjuun isaanii xiqqoo wa'ee. Yoo akkas ta'e abjuun kee xiqqoo yoo taate boroddoo guddaa ga'uu hin dandeessu. Sababiin isaa hamma yoo of xiqqeessiteetta waan ta'eef namoonni abjuun isaanii guddaa ta'e namoonni diriimiin isaanii guguddaa iddoo dhiyoo hin keenye maaliif? Wanta ati iddoo dhiyoo keessa yeroo hundaa hin tuqxaa yeroo hundaa maaliif tuffattee ilaalta jechaadha. Kanaaf warroonni diriimii guddaa qaban warroonni immoo jijjiirama gaarii fidanii har'a maqaan isaanii waamamu. Ati maqaa namoota akkoo namoota jijjiiraman ekeleen akkas ta'e inni nama guddaa ta'e jijjiirama gaarii fide maatii isaa gargaaraa jira. Obboleessa atis garuu jijjiiruu hin dandeessa. Obboleetti atis garuu jijjiiruu hin dandeessa. Ofii keetiif abjuu guddaa qabaadhu inni tokkoffaan. Abjuu guddaa yoo qabaatte bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaa tuubii irra deebi'uudhaan warroonni maatii keenya hin taane maatii keenya taatanii yeroo hundaa subscribe share gootanii yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo namoota beektaniin share gochuun dagatina. Warroonni haaraa taatanii guyyaa har'aa immoo maamila keenya ta'uudhaaf dhuftan immoo welcome sinsimannee jenna. Kanaaf hundi keessan immoo mallattoo diimtuu tuquu hin dagatina. Maaliif kaffaltii hin qabu waan ta'eef yeroo hundaa maaliif sin kaffaltii hin qabu bakka mallattoo diimaatti bu'aatti darba. Kanaaf maaliif
viidiyoon keenya yoo isinitti tole immoo namoota biraatiif qooda. Jaalatamtootaa fi warroonni Shanan Gadaa Tuubii nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu irra deebi'uudha. Galatoomaa.